Beesee namaa kan inni jedhani. Sii qabnitee jirti. Akkasitti dhagee. Adda nu baasi meeqa sii qabnite maallaqa gaafsan dasraa. Meequma qofa adda nu baasi ka maallaqa dhageetii jira. Sana jechuun dhibbumaaf ni bosanii gati. Sa'aatii 24 keessa salaata yeroo meeqa salaanna? Sa'aatii 24 moo? Keessa salaata yeroo meeqa salaanna? Waan akkam nagaa badan. Dabii naa deebisi. Salaatii shanumaa mee? 5 salaanna. Salaata 5 keessa rakaa meeqaa jira? Aboo masjida dheettee sheeka gaafatta alaa duudii. Maal hayi dirqama irratti sheeka irratti atis irratti sana irratti Salaanni shanii miti. shanan keessa rakaa meeqaa jira? Rakaa meeqa salaanna gajjennee hojii. Qo'iin lakkaa warraa rakkana. Dafe sekondii 10 qabda dafe. Subiin lama. Taak dafe lama. Rakaa jette? Lama subiin. Yaa Allah. Subiin lama. Ayyee. Malee namni akkasitti TikTok irratti harka walirra kaatee fuula cufattee hin shubbisu ishii hojii maaluma walirra qabdan. Yoon jaartii tan ta'e yookiin haadha manaa tan ta'eeti immoo yoo hin ta'in immoo egaa nama jaartii hin ta'in yookiin haadha manaa hin ta'in akkasitti TikTok irratti baatee shubbisuun hanga akka kiyyatti akka birooti. Mee afaan keetirraa dhageenya akkami dubbisuun. Eenyudha micoon sun maal sii taati? Kun soddomii daawwachuu jira micoon qabxii si caalte akkami si caaluu dandeessi? Yeroo moontoo maaltu si dhagahame? Geema sadi irratti waan lama jira. Takkaffaa